السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم قلتن جالوان سبخي بكجرتنتي في أنا جايس نتهاتوه والرئيسان بريتي قلقلاويس أكمي قلتنين جا والرئيسان بريتي خبرو بريه وفخديموس أكم قلتنين سنين جا يا جالوان خيا وان أني سيني في إبسو هاري وان جرو أما يرو أمتي كيروم بيا على تجرتو nuti amma guyyaa lama keessatti kum torbaa fi 500 warra ilmaan Oromoo gartee lubbuu isaaf kennee saba isaatiif hololo taaka nuti ilmaan qeeroo koobraa jaamna nuti ilmaan qeeroo koobraa biyya alaa keessa ka jiran Afrikaa, Aasiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa keessatti biyya cufa keessa jira. Akkuma sossoha godhanii warri Minisootaan gartee sundaran nuti godhuuf deemnaati. Dhaamsa kana waan hin dhaamo'anii nifxanyaa idiyoot abiyoot kajaamu kun idiyootii fi shimallis shuxii fi dhaamsa kana kanna. Waan isin jooyaa nifxanya nuti qeerootti makamnee ilmaan qeeroo jennee qeeroo jalatti bobbahuu fi galuu fi tarkaanfii fudhachuu. Nuti waan itti geenye amma namni cufaatu ka jiran biyya alaa keessa ka jiran Keeniyaa fi biyya cufaa keessa ka jiran Afrikaa fi akkaan kan dura isinitti himetti nuti tarkaanfiin keenya waan ambaaseedera tahe cufaatu. Joolleen biyya cufaa keessa ka jiran Awurooppaas, Ameerikaas, Awustiraaliyaas bakka cufan jiraatu ka jiran cufaatu ummata waan diplomaasii jaame cufaatu isaanii fi warra isaaniitii fi hojii isaaniitii fi biiroo isaanii akka itti bobbaanu akka tarkaanfii fuunu murannee jirra. Haruma hundaamu humnaanis waan mabolotikanis waan cufaatu murannee jirraati khaanee jirra yaa nifxanya waan isin jiru. Ilmaan keessaroota kee biyya alaa keessa ka jiran ilmaan dachii Oromiyaa qeeroo koobraan ilmaan kee kana cufaatu galaafachuu jiraattiin sin jedha. Nuti murannee jirra amma. Waan bira nu duran jiru namni kan goggeessu sin jiru dura ta'aa sin qabnu namoo haruma isaatiin akka itti gartee fayyadamu saba isaatiif akka bu'aa fidu murannee jirraati yaa nifxanyaa seefiin himaati ati dubbii tanaa feetuu dhugaa fudhattaa feetuu tuffattee dhiistaati saroonni kee biyya alaa jiru cufaatu gartee nam tokko irraan bahu tokko ani dhugaan sii hima sodaan qabu ani joolleen cuftinu kan murattee gartee saa 48 keessatti hammana kegeenye guyyaan jaallawwan keenya quba kan itti laatu mush isaan tuquudhaa miti quba hoo itti laatte guyyaan sun joolleen nifxanyaan biyya alaata jirtu soojjiin hojjettu cufaatu guyyaa suniitu isaaniif aakhira. Ambaasiin tokko addunyaa kana gubbattiin argamuun sin jedha. Isaan fitnee isaanis biiroolee isaanii cufaa gubnee sun booda mangistiin waan nu goote haa nu gootu. Kadu'aa itti faradanii fi kamana hidhaa itti faradan sun rakkina keenyaa miti. Saba keenyaaf khaanee jirraati nuti koobraadha. Paartiin haareya koobraa ja'ama. Nuti khaanee jirraa siifiin himahuunu. Hoo gurriin si calaw oo sinjee gartee dhageesse. Ookan moo mikrofoonaan namni sitti iyyee haa dubbii tana sii hiiku. Nuti khaanee jirraati waan biraa waan nu hafe hin jiru murannee jirra ilmaan keenyaaf tattaafata godhuu qabna. Nuti ilmaan qeerroo koobraa biyya alaa ka jiran ilmaan keenya beelaan hin du'an. Mangisiitu gargaara mangisiitu waa kannaaf. Namoo lubbuu isaa oo kanne ilmaan isaan fi warra isaatii fi cuftinu sabni isaa cufaatu bilisummaan jiraatanii sin jedha.
akkan si himetti irra deebi'eetiin si hima yaa bida nafxanya yaa bada idiyoot koobraan paartiin koobraa ilmaan dachii oromiyaa ilmaan qeerroo tarkaanfii fudhatanii jiraniiti osoo addunyaan sittiin garagalle dafii jarjaraan saba kana hidhatti kaguurte saba oromoo cufaatu gaddiisuu qabda oo kan tarkaanfiin teenyeef boodan deebinu if dura malee jaallawan oromiyaa dubbii tiyya tana yeroo itti isin dhageessanitti dafaatii shir waliif godha biyya keessa seenu paartiin ilmaan qeerroodha koobraan mudhii hidhattee jirtiiti tarkaanfii fuudhuuf deemna dafaatii shir godha waan kana addunyaan cuftinu akka beetu nuti sodaan qabnu if boodan deebinu tarkaanfiin teenya of dura malee if boodan jennu yaa bade idiyoot si himeetiin jiraani hunu ani lubbuutii kophaa kiyyaa'u gartee si himeetiin jira guyyaa lama dura waan inni godhuuf deemu saba kee ilmaan xiqqaa ka amma laal